وي خلنا تتوجني براني أعوذ بالله تستورجي مالي أعوذ بالله تستورجي مالك وش من يرجع باي 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 إيش سافد إيش سافد كم سرعة الله صح؟ خذ نقول أكاجي بس سرعة الله نراين تولا أكاجي متي هو تكو بس تولا تولا يسي هندا تنتظر بر يسي هندا هاي ميخا وانت نبرسي سيسم خامي هرنا شمرا جاي ما بشل بدرugane هرنا شمرا جاي ما بكتي بدرugane هرنا شمرا جاي ما بشل بدرugane Yo yaa shamaar kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa isiniif baay'atu jecha guyyaa irraas walitti deebineeti jirra jechuudha. Isa dursammoo guddaa galatoomamteen kee subscriberii galleeti jirra jechuudha. Isarratti viidiyoon isiniif hojjedhadhee yaada. Irra caala oolmaa guddaa namoonni YouTube kana akka hanga ammaatti hojjedhuuf kan oolmaa guddaa keessaa qaban waan jiraniifi video biraan isin hojjedha. Har'a garuu video ittiin video nama kofalchiisu akkasumallee jechuudha. Waan nuti goonu jechuudha. Keessattuu nuyi dargaggoonni ammaa goonu dhiironnis ta'e akkasuma shamarran goonu keessattuu jechuudha. Shamarran itti kaatinaan hin jedhin haga video kaleessa hojjedhillee shamarran itti kaatettaniitu waan ta'eef video hedduu nama barsiisuuf akkasuma maaliif yeroo hundumaa nama barsiisu ta'a. Waan gadheerraa si gadhee akka ta'e baratta, waan gaariirraa si gaarii akka ta'e baratta. Sababa sanaaf sammuun koo kanatti amana jechuudha. Namni waanuma itti hiikkatee fi waanuma itti fudhate hundumatu akka inni itti hiikkate yookiis jechuudha. Sababa sanaaf sammuun koo akkatti amana jechuudha. Ani waan tokko yoo ilaalus waan badaa yoo ilaalus badaa akka ta'e irraa nu hubadha. Waan gaarii yoo ta'e immoo gaarii akka ta'e nu hubadha jechuudha. Viidiyoon sun hedduu naaf balchi. Tinjiraanillee. Akkasii ayyee akkas taanoo qophaa'ine egaa. Naaf galabar. Suka fahamteen illee siyaati tinjira. Qophaa'ine eegsi dhufa. Akkam qophaa'e? Hin dhufin anara natti hin tolu. Agatti eeggata. Namichi tokko jira akka firaatti na gargaara. ما دبدي سكرجارة أن سكرجارة ودون نجرو نمني برا سكرجارة Ati kan gargaartu waan biraati inni immoo waan biraa na gargaara. Dhageessa inni maallaqa qaba, konkolaataa qaba, mana qaba, hirnisaa jiidhaa sinjee waan biraa qabu. maallaqa ni qaba Maallaqa ajaa'iba qaba. Waan biraati garuu waan hundaa'u simaa caala. maallaqa qabaannan na caalanni Laakii inni kana maallaqa illee dhugaa ammoo kana biratti illee si caala. ifi waan biraati wayi na caala Lakkii si caala. eegaa kana jiiraale harab no kanuma dalagaa na caala alhamdulillah shamarran keenya asitti jechuudha. Diraamaan kun akka diraamaatti kan inni hojjetame jechuudha. Kolfanii fixadhe jechuudha. Akkasuma baay'een kolfee jechuudha. Gaafaan akkana isin jedhu isheen nama lama janajjanti. Tokko ni jaallatte, tokko garuu maallaqaaf jechuudha. Dhalli namaa jechuudha. Waa sadii yoo aan akka mataa kiyyaatti kanan beeku jechuudha. Waa sadiif si jaallata jechuudha. Yookiis immoo waa sadiif jechuudha. Tokko namummaa kee fi nama ta'uu kee qofaan si jaallata. Namni sun jaalala dhugaadha. Jaalala dhugaa agaabbee. Fakkeenyaaf gosa shantu jira miti jaalalli addunyaa kanarra jechuudha. Isaan keessaa agaabbee haala kamirratti kan hundoofne nama ta'uu kee qofaaf kan si jaallatu. Lammata immoo jechuudha miti sirraa fayyadamee siin immoo akka isa gargaartu yookiis immoo sirraa fayyadamuu qofaaf si jaallata dhalli namaa lama. Sadaffaa immoo kan inni ittiin si jaallatu jechuudha. Si jaallate kee siin balleessuuf si jaallata. Ani akka yaada mataa kootti jechuudha. Dhalli namaa waa sadii kanaaf si jaallata. Kan amma isheen tokko bira ciistee tokko wajjin haasofti. Inni sun qabeenya qamaa makiinaa qaba jechuudha. Akkuma amma isheen haasofte jechuudha. Qabeenya qamaa makiinaa qaba jettee sababa sanaaf jaallatteeti kan isheen jirtu jechuudha. Kan isa kan ammoo jaallattee jaalalaan jechuudha. Jaallattee isaa wajjin immoo iddoo tokko mana tokko keessa jirte jechuudha. Asii garuu beellamtee jechuudha. Isa iddoo jaallatutti guyyaa biraa, isa iddoo maallaqaatti guyyaa biraati. Garuu inni abbaa maallaqaa sun ni dhufa. Booddeen isaanii akkam ta'u laata jechuudha.
Sayiidoo hojii keenya addu anna kofalchiisa yeroo waa'ee jechuudha hojii sayiidoon hojjetu dhugaa rabbii jechuudha barnootas qabaachuudha akkasuma immoo akka nama yaada bilchaataa fi yaada fudhatamaa akkasumallee yaada nama barsiisu qassa'e nama dabarsudha jechuudha. Amma asitti jechuudha jadidaa fi isheen amma waliin mana tokko keessa jiru jechuudha akka janaatti jechuudha. Gaafa sayiidoon dhufu akkam ta'u laata? Seedachiin kiyya qulfii hulaata naatutu bikkan kaa'e wallaalee ammas si duddufu jiraan. Akkuma jiru. Isa duwita. Hanga saya disu agarte. Kita wita. Beta mire. Akkam sirraa tola sa? Hoollu kun akka ajaa'iba sirraa tola. Narraa hin tola. Akka ajaa'ibatti. Hojii qofa si tola. Si tola jechuudha. Si hundaa kanatti tola bara. Si hundaa. Hayi. Meeqa wanta na barsiisan kaamee? Seeni kan keessa waan. Seen mura? Seen. Yoo seen ta'uu dhabdaa waan biraa dhabdu jira. Kanaatutu wantuma xiqqittan agartee isuma tanaatu suusina ta'e bara. Suusis ta'e maal? Narraa kufee. Maal ta'e? Narraa kufee hin jeebar. Sirraa kufee? Akkasii. Hayya si kun falfaluu. Qarsitiyya. Hayya. Amma ofirraa anifatti siyaafannee jedhe. Hayya. Yaafannee? Lakki amma yaafatin ka'a. Anallee waan suusii natti jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha diraamaa kana yookiis immoo akshinii akkatti dalagamu kana ani warroota jiramti biyyoota biraa irratti arga malee biyya keenya keessatti namoota akkatti dalagu hin agarre jechuudha. Yeroo baay'ee akka koomediitti namoonni keessattuu akka Jaappaan natti fakkaata. Ani biyya isaanii akkas jedhee baasuu yoo barbaadhu jechuudha toora tiktookii fi akkasumallee yuutuubii kanatti nan arga jechuudha. Koomedoonni akka kanatti hojjetaman jechuudha. Isaan malee biyya keenya keessatti hamma rakkaattiin agarreeni jechuudha. Yeroo jalqabaaf garuu argeera jechuudha. Akka Mustafaan akshinii siree ragalee agarsiisuun akka sana jechuudha. Akkasumallee inni immoo rakkistu dhufee akka kanatti gochuun gaafa akkanas hin jedhu yaadni keessan gara barbaadeetti nama hin hiikkatinaa jechuudha. Silaa namni garatti waa dubbatu hin qabu jechuudha. Kanaaf koomedii akkasii ani yeroo jalqabaaf arguu gooti jechuudha. Oromoo keessattuu amma Sayiidoon dhufeera yookiis immoo abbaan qabeenyaa, abbaan makiinaa, abbaan viillaa, abbaan borcii dhufee ol seeneera jechuudha. Inni irraa fayyadamtuun isheen irraa elmitu sun ol galeera. Isheen garuu kootii qaqqabuudhaaf fiiddi. Kootii qaqqabuudhaaf maaliif irraa argachuuf kaa? Irraa argachuuf isheen kan isheen kootii qaqqabuudhaaf fiiddu. Narraa lafa bu'e jechuun itti agarsiisudha. Irraa fayyadamnaa, sirraa jaalan fayyadama, sirraa maallaqa fayyadamnaa kan jedhu jechuudha. Dhumni isaa garuu jechuudha. Dhumni waa lama baattee deemtu yookiin si nyaata yookiin immoo siif nyaata kenna jechuudha. Maaliif gara tokkotti goruu wayya beektaa gara tokkotti citu wayya yookiin sabbaayyeessaa ijjiin deemu yookiin abbaa qabeenyaa ijjiin deemu. Kan ta'u taanaan garuu boolla isheen keessaan baanetti dhumni isaa badiisa jechuudha. Eenyuun iyyuu jechuudha. Hoogganaas haa ta'u kan biyya hoogganas haa ta'u isa kamiyyuu haa ta'u waan lama qabatee hanga har'aatti addunyaa irratti kan milkaa'e tokko illee hin jiru jechuudha. Tokkichaan yoo xiyyeeffatte kaayyoo kee galmaan gaadha. Waa lama fuutee beemanaa deemta waa lama fuutee kaayyoo kee ijjiin deemta yoo ta'e garuu yookiin kaayyoo kee si nyaachisa yookiin immoo kaayyoo keetu si moosa jechuudha. Kanaaf iyyuu dhuma viidiyoo kana. Barni beekama karaan tolchine bar argatanaa tolchine. Waan kun kana seetee dhufatte moo? Lakki alguma kanaan tolchine. Maara tolchite? Way kanaan tolchine baran. Maali? Maala garte? Bashurraa argamu. Bashurraa argamu. Durriyyee injirtu lakki durriyyeenas. Maala garte? Kobbay. Essa fidde. Sokkirara. Sokkirara ni najjisa. Sokkirara. Maala si godha. Maala si godha. Sokkirara. Kobbay. Sokkirara. Si bisalee si dhiisu. Waan nuti jenne hin oolle jechuudha. Lama qabattee tokko algala dhibsee tokko irraa maallaqa nyaachuuf. Erga maallaqa nyaattee immoo namni kun illee akkasuma miti. Namni kun jaalala dhugaatii hojii jennee yoo ta'e isheen maallaqa qofaaf yoo ta'e salphinni isaa kana jechuudha. Isheettis hin murteessa isallee jechuudha. Waan lama taatee baduudha jechuudha kan jechuudha. Dhumni isaa kana jechuudha. Maaliif reenya irratti algaa jalatti argee
kan inni duraan jaalallee kooti yookiis immoo haadha manaa kunaaf taate jedhee ishatti deddeebi'u isheen garuu nama biraa ol kaattee sarara maallaqa ilmuu qofa jechuudha. Waan amala ishee qofa waan kaayyooffattee gara isaa dhuftee qofa jechuudha. Dhumni isaa immoo du'a qaba. Dhumni isaa badiisa jechuudha. Kanaafuu hanga ammaatti jechuudha wanti isin ilaalaa turtan yoo hubannooti ilaaltanii barnoota qaba guutuu isaa immoo namoonni ilaaluu barbaadan Orowood isarra deemaatii daawwadhaa jajjabeessan isiniin jechuu barbaada. Komii akkasumallee balleessaa gootitte yoonaan jettan na gorfadhaan nan deebi'a koomentii yookiis immoo yaada naa barreessuu ni dandeessu lafa kanatti dogoggortee lafa kanatti sirreessitanii na sirreessuu ni dandeessu. Viidiyoowwan barnoota qaban isiniif qabanneetti dhufna hanga ammatti kan na wajjin turtanii guddaa galatooma ani Saaroon Intartimentirraa.